Oduu Aamem milkaa'ina seena qabeessam Itoophiyaa fi Afriikaadhaaf boonsaa ta'em hooggansa qonnaa addunyaa keessatti injifannoo haaraan tokko galmeeffameera. Miseensa boordii bulchiinsa addunyaa kan ta'an ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny Bosheem dura ta'a boordiin CGIR isa jalqabaa ta'uun mudamuun isaanii ragaa ifa addunyaatiin mirkanaa'eera. Mudamni kun mudama sadarkaa addunyaa isa jalqabaa ta'uun isaa dhimma seena qabeessa isa taasisa. CGIR'n dhaabbata qorannoo qonnaa addunyaa isa guddaa fi dhimma wabii nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi misooma waaraa irratti fuulleffatee hojjetudha. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny hooggansa kanaan olaantummaan argachuu isaanii muuxannoo fi dandeettii hooggansa cimaa isaan qaban sadarkaa addunyaatti dandeettii beekamtii guddaa argateedha. Mudamni kun ergaa fi hiika diinagdee fi siyaasa bal'aa qaba. Afrikaan qajeelfama addunyaa keessatti dubbii fi murtii qabaachuu ishee mirkaneessa. Tarkaanfiin kun qorannoo qonnaa keessatti misoomaa fi teknooloojii haaraa babal'isuuf utubaa guddaadha. Jijjiirama qilleensa duraanii ittisuuf diinagdee guddina qonnaa irratti hirkate hundaaf fakkeenya guddaadha. Mudamni seena qabeessi kun obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiif qofa osoo hin taane Itoophiyaa fi guutuu Afrikaaf waan boonsaa dachaadha. Hooggansa haaraa kanaan addunyaan gara misooma qonnaa fi teknooloojii ammayyaatti akka ceetu abdii guddaan jira. Addunyaan sossoohaa jirti. Raayyaan ittisa biyyaa seenaa haaraa galmeessaa jira. Gootonni qilleensa gubbaadhaa itti gadi gombisan leenjii cimaa bahara gamatti xumuruun gara qe'ee abbaa isaaniitti deebi'aniiru. Humna qilleensa Itoophiyaa paayileetotaa fi ogeeyyiin humna qilleensa keenyaa ogummaa waraana ammayyaa fi dandeettii dabalataa biyyoota garaa garaatti leenjifamaa turan injifannoodhaan deebi'anii jiru. Xiyyeeffannoon addaa kun birmadummaa daangaa keenya eegsisuuf humna dachaadhaan kan cimsuudha. Gama biraatiin warri abjuu ganna 30 keessa jiran finxaaleeyyiin juuntaa fi jaarmiyaaleen garee TPLF har'a safuura dharraatiin Finfinnee seenna jedhanii abjootu. Kan kaleessa raayyaan keenyaa dhagaadhaan kiiloo 4 keessaa baasee gate sun har'a dharraan isaanii abjuu biraa itti uumaa jira. Finfinneen abjuu isaanii qofa taatee hafti. Jarri abjuu duwwaa keessa jiru. Yeroon kun yeroo shakkii fi wal dhibdee miti. Biyyi keenya Itoophiyaan diina keessaa fi alaa fashaleessuuf lafee fi dhiiga raayyaa ittisa biyyaa keenyaatiin gootummaa itti fufsiisaa jirti. Yeroo kanatti biyyaalessummaa keenya mirkaneessuuf waraana keenya cinaa sabbata taanee dhaabbachuun dirqama lammummaa dhiigaa fi lafeerraa eegamuudha. Itoophiyaan gootota isheetiin ni turti. Diinni ishee garuu ni kufa. Odeessa haaraa fi gabaasni yeroo kun akka itti fufuuf nu hordofa. Nu waliin tura. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatina. An Abdussalaam Araarsaan ture. Nagaan haftaa.